Obboleessoo tarii arri kaleessa caalaa balbala si cufattee jirti. Wanti yaaddee galma ga'uu hafee baay'ee gadditee jirti. Bu'aaf ba'iin jireenyaa si sakaalee abdii murachuu bira geessee jirti. Dhugumatti baay'ee nama gaddisiisa, hamilee nama cabsa. Dhugumatti si qofaa miti. Hedduun keenya dhibee kanaan qabamnee jira. Gariin keenya dabarree, gariin keenya fufnee, gariin keenya amma keessa jira. Garuu dhugaa fudhachuun irra dirqamaa tokkotu jira. Sunis firii gaarii arguuf kufnee ka'uun dirqama. Qormaanni soogidda jireenyaati. Yoo qormaanni hin jiraanne jireenyi dhandhama hin qabu. Yoo qormaanni hin jiraanne jireenyi hiika hin qabu. Yoon qoramin bakka yaaddee hin geessu. Yoon qoramin ofitti amanamummaa horachuu hin dandeessu. Yoon qoramin dandeettii kee fi eenyummaa kee beekuu hin dandeessu. Kun dhaamsa kiyya tabaruun beeku. Arra garuu carraa qabda. Ammallee if duuba ilaalin. Ammallee deebi'ee yaali. Arras carraan siif jedhu.